Ayyee ashamaa akkam jirtu hordoftootaafi kabajamtoota OTS Elsa channel hundumti keessan nagaa keessanii ani nagaa kiyya waaqayyoon galatu kunoo akkuma yeroo darbe waadaa isiniif galeetii ture wantoota WhatsApp irratti isin barbaachisan siitingii barbaachisoo kan WhatsApp wantoota baay'eetu jira siitingii alattillee siitingii keessattillee kan argaman jechuudha sana hin barbaadu yoo ta'e viidiyoo isaa isiniif nan hojjedha jedhee waadaa isiniif galeetiin ture jechuudha baay'een keessan akkan koomentii jalaa dubbisetti ni barbaannaa viidiyoo isaa nuuf hojjedhu jettanii jirtu jechuudha kanaaf har'a viidiyoo isaa isiniif hojjechuudhaaf dirqameetiin jira jechuudha gara barumsichaa osoo isin dabarsiin dura garuu guyyaa har'aa gara channel kanaa kan dhuftan yoo jiraatanii baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jedheera an maqaan kiyya Elsayin jedhama jalarraa immoo OTS Elsa kan jedhu subscribe gochuudhaan akkasumas illee mallattoo bilbilaa kan fuula duraan jirtu cuqaasuudhaan viidiyoon isiniif gadhiisu hundi isaa akka noofiin isin qaqqabu godhachuu ni dandeessuun isiniin jedha koomentii keessan baay'ee keessan dubbiseetiin jira viidiyoo sanallee baay'een keessan jaallattanii itti gammadanii jirtu jechuudha achumarraan kan kee viidiyoo kan biraa kan WhatsApp wal qabatu siitingii barbaachisoo ta'an har'allee kunoo isiniif qabadheetiin jira waa afurin isiniif agarsiise jechuudha waan har'a isiniif qabadhee dhufe siitingii barbaachisoo afuridha jechuudha achumaan immoo wayi tokkoon isinitti agarsiisuutii barbaadee ture jechuudha obboleettiin kiyya tokko koomentii irratti wayi tokko naaf barreessiteetii turte jechuudha akkan dubbisetti immoo hunda keessan iyyuu isin fayyada jedhee waan yaadeefi koomentii sheerraan kan kee viidiyoo an hojjedhu keessatti wayi tokko itti isiniif dabaleetiin jira jechuudha waa'ee lookeeshinii wajjin kan wal qabatu jechuudha sanallee isiniif hojjedheetiin jira kunoo gaa akkasaan jette jechuudha koomentii irratti Elsa guddaa galatoomi siin jecha waanan sitti himuu barbaadeen qaba waan kana lammii keetiif akka dhiyeessitu abdii sirraa qaba rabbii wajjin gaaffii koo waa'ee lookeeshiniin waan wal qabatudha ijoolleen keenya biyya arabaa keessaa hojjetan hedduun isaanii rakkoon yoo irra gahe lookeeshinii erguu hin beeknu kanaafuu waan kana nuuf barsiisuu qabdaa galatoomii jajjabaadhu jettee xumurte jechuudha koomentii kana gaa akkan ilaaletti sirriima lookeeshinii namaaf ergu jechuun maal jechuudha amma fakkeenyaaf biyya arabaa keessatti sirriima warri biyya ormaa jirtanii haalli katamaa sanaa isin rakkisuutii ni danda'a jechuudha yookiin immoo hiriyaa qabaachuu ni dandeessu hiriyaa keessan bukkeellee gara mana jirtaniidha gara hiriyaa keessanii ennaa deemuutii barbaadan jechuudha lookeeshinii jechuun iddoo irra jirtan amma fakkeenyaaf karaa WhatsAppiitti fayyadamtanii biyya keessa jirtan sana keessa safara keessa jirtan iddoo keessa jirtan sanaa nama dhufee piikii isin gochuu danda'u yookiin nama dhufee isin fuudhuutii danda'uu fi iddoo jirtan sheerii gochuudha jechuudha. Innaa iddoo sana sheerii gootan namni suni iddoo sana bilbila isaarraa ilaaleetii wanti inni gochuu danda'u dhufee lafa isin jirtanii isin fuudhuutii ni danda'a jechuudha nama biyyicha keessa beeku yoo ta'e jechuudha. Kanaafi siistemii sanatti fayyadamtanii biyya hin beekne tokko keessa yoo jiraatan akka barbaadanitti deemuu ni dandeessu jechuudha. Waa'ee WhatsApp waa'ee lookeeshinii wajjin kan wal qabatu akkaataa itti katamoota hin beekne keessa deemuu dandeessan kan jedhu viidiyoo isiniif hojjedheetiin ture gara booda deebitanii chaanala koo keessa seenuudhaanii viidiyoo isaa waan argattanii fi galaa daawwadhaan isiniin jedha gammanumaanii inni har'aa inni isinitti agarsiisu WhatsApp irratti akkaataa itti lookeeshinii erguu dandeessan itti dabaleetan waa afur keessatti isinitti agarsiisa jechuudha kanaaf hanga xumuraatti viidiyoo kana addaan kutiin daawwadhaan isiniin jedha viidiyoo koo immoo baay'een keessanii laayik gootanii ba'an jirtanii laayik gochuun waan sekendii tokkooti laayik gochuun waan naqa takkaa al takkaatti buutanii deebitanii waan ta'eef hundumti keessanuu laayik osoo gootanii baay'ee natti tola anaan na jajjabeessa waan ta'eef jechuudha hunda keessaniyyuu sanan galateeffadha waan laayik gootaniif waan sheer gootaniif jechuudha amma gara barumsichaatti isin dabarsa gara iskriinii irra deemeetiin isinitti agarsiisa achi booda deebinee walitti deebine jechuudha. Okay, kunoo hordoftoota diya walitti deebineeti jira. Egaan WhatsApp keessa seenuu qabna jechuudha. Siitingii amman isinitti mee hunda isaa raawwachuudhaaf gara WhatsApp keessanii dhufuu qabdu jechuudha. By the way wanti isinitti agarsiisaatii deemu WhatsApp keessan irra hin jiru yoo ta'e WhatsApp keessan update godhachuu qabdu jechuudha. Update gochuu qabdu Play Store keessa seentanii update godhachuu qabdu jechuudha. Jalqaba irratti gaa WhatsApp keessan keessa akka seentaniin siitingii isa tokkoffaan isinitti agarsiisa amma kunoo tuqsadee gubbaa kanarra jirti jechuudha. Tuqsadee kana al tokkodhaaf cuqaastu jechuudha. Tuqaa sadan kana innaas hin cuqaastanii iddoo kanarratti mallattoo siitingii kan jettu argattu jechuudha. Siitingii kana innaas al tokkoof cuqaastanii wanti inni isiniif fidu kunoo jechuudha. Iddoo kanarratti chaattii kan jettu jirti jechuudha. Chaattii kana innaas hin cuqaastanii chaattii kana innaas hin cuqaastanii wantoota lamadha jechuudha. Wantoota barbaachisoo lamatu jira as keessa jechuudha. Wantooti barbaachisoo kun lamaanii tokko inni baay'ee guddaaf inni isin barbaachisa jedheeti yaadu chaattii baakaappiidha jechuudha. Chaattii baakaappiin kun faayidaan isaa jechuudha daawwattoota biyya
amma fakkeenyaa fi WhatsAppiin keessan ka'ee osoo isin jalaatii osoo hin beekamin dileetii isin jalaate yookiin immoo sinumti dileetii yoo gootan jechuudha. Yeroo kamitti yoo WhatsAppni keessan dileetii ta'ee akka aaraatti yennaa isin deebistanii bantanii chaattii isin kanaan dura namoota wajjin haasoftan hundisaa deebi'ee akka inni irratti isiniif argamu godhachuu ni dandeessu jechuudha. Chaattii keessanii meeseejota qofaa osoo hin taane viidiyoo dookumentii garaagaraa WhatsAppii keessanii wajjin wal faana isin jalaatii hin badu jechuudha. Yooma namni ka'ee WhatsAppii keessan isin jalaatii uninstall godhe yookiin dileetii isin jalaa godhe chaattii keessanii fi wantoota nama wajjin haasoftan kanneen akka meeseejii dookumentii viidiyoo argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf wanti isin gochuu qabdanii ishee kanarra chaattii baakaappii kana cuqaastanii dhuftanii jechuudha. Akka ishee kana cuqaastaniin wanti isin argattanii iddoo kanarratti jechuudha. Iddoo kanarratti baakaappii kan jettu jirti. Baakaappii kana innaa isin cuqaastan jechuudha. Baakaappii kana innaa isin cuqaastanii bifa kanaatiin sarchii isiniif godha jechuudha. Saniin booda wanti inni isiniif fidu amma parsantii 100tti isiniif lakkaa'a. Achii booda xiqqoo ishee ni wobsitu jechuudha. Akka xiqqoo ishee wobsitaniin akka kanatti baakaap kan jettu kana al tokkoof cuqaastu. Achii booda parsantii 100 isiniif lakkaa'a jechuudha. Isheen kuni parsantii 100 innaa isheen isiniif lakkooftu chaattiin keessanii wantoota dookumentii garaagaraa, viidiyoolee garaagaraa, meeseejii garaagaraa achirraa qabdan salphaamatti yennaa WhatsAppii keessan akka aaraatti deebistanii bantan argachuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota. Garuu lakkoofsuma ittiin WhatsAppii jalqaba banattaniin yoo baakaappii gootan ta'e yennaa WhatsAppii akka aaraatti banatanitti lakkoofsuma sanatti fayyadamuu qabdu jechuudha. Siitingii isa lammaffaa. Siitingii inni lammaffaa immoo kunoo WhatsAppii baakgiraawundii namoonni baay'een gaaffii irratti na gaafatanii jirtu. Baakgiraawundii WhatsAppii kootii akkamitti geeddaradha weelpeeparii yookiin suuraalee footoo garaagaraa an mataa kiyya kan qofoo kiyya bilbila kiyyarraa qabu akkamitti WhatsAppii irratti fayyadamuu danda'a jettanii na gaafatanii jirtu. Kunoo gaa sanaa fi fala kan ta'u weelpeeper kan jettu kana cuqaastu jechuudha. Weelpeeperii kana innaa isin cuqaastanii wanti isin gaafatu filannoolee baay'eedha jechuudha asirratti. Kanaaf wanti isin gochuu qabdanii ishee kanarratti jechuudha. Gaalarii kan jettu kana cuqaastanii gaalarii kana cuqaastanii jechuudha. Gaalarii keessan keessaa wantoota suuraalee garaagaraa kan ofii keessanii kaatanii qabdan fuula baakgiraawundii meeseejii keessanirra kan namoota wajjin haasoftanirra kaachuu ni dandeessu jechuudha. Yoo barbaadan immoo weelpeeparii bareedaa hin qabdan ta'e soolid kalar kan jettu kana ishee kana cuqaastu jechuudha. Innaa isin ishee kana cuqaastanii kalarii babbareedaatu keessa jira. Kalarii babbareedoo kana filattanii kan barbaadanii itti cuqaastu jechuudha. Al tokkoof innaa isin itti cuqaastanii wanti inni isiniif fidu bifa kanaatiin goda kanarraa siit kan jettu jirti. Siitii kana innaa isheen seet kan jettu kana innaa isin cuqaastanii bifa kanaatiin weelpeeper seet kan jedhu isiniif fida. Amma gara booda yoo deebi'e baakgiraawundii yookiin bakkiin nama wajjin haasa'u hundisaa naaf geeddarameetii jira jechuudha. Amma akkuma argaatii jirtanii baakgiraawundiin ani barbaadu naaf geeddaramee jira jechuudha. Bifa qayyii kanaatti naaf geeddarameetii jira. Kanaaf suuraalee barbaadan kana jala geeddarachuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota. Kanaaf siitingii amma immoo siitingii isa sadaffaan isinitti agarsiisa jechuudha. Siitingii inni sadaffaa lafi inni itti argamu akka WhatsAppii keessan keessa seentanii jechuudha. Gara garanaa dabartanii koolsi ka jettu jira. Koolsii kanatti al tokkoof cuqaastu jechuudha. Achii booda koolsii kana akka cuqaastaniin wanti isin argattanii gubbaa kanarra mallattoo tuqaa sadii yookiin doottii sadii ni jirti. Ishee kana al tokkoof cuqaastu jechuudha. Achii booda amma iddoo kanarratti jechuudha jalqaba kanarratti you can call me kan jettu kana jira jechuudha. You can call me kan jettu kana innaa isin cuqaastanii filannoo baay'eetu jira jechuudha. Amma iddoo kanarratti maal fayyada jettanii yoo yaaddanii namni eenyu akka isiniif bilbilu barbaadu. Fakkeenyaaf amma namni hundumtuu akka inni isiniif bilbilu hin barbaada yoo ta'e kontaaktii yookiin warri isin lakkoofsa isaanii qabdan duwwaadha akka isaan isiniif bilbilan godhachuu ni dandeessu. Yoo barbaadan immoo kontaaktii nama tokko qofaa filattanii kaa'achuu ni dandeessu jechuudha. Namni tokko qofaan akka inni isiniif bilbilu godhachuu ni dandeessu. Yoo hin barbaanne ta'e immoo jechuudha iddoo kanarra cuqaastanii nobody godhachuu ni dandeessu. Nobody jechuun eenyullee naaf bilbiluu hin danda'u chaattii irraan kan hafe jechuudha. Chaattii qofaa namni isin duukaa kan haasa'u godhachuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota. Kanaaf isa sadaffaa isinitti agarsiiseetiin jira jechuudha. Bifa kanaatiinidha kan isin sirreeffatanii amma isa baay'ee barbaachisaa ta'ee fi akkuma sila koomentii irratti isiniif dubbisuudhaaf yaalee waan barbaachisaa ta'e koomentii irratti kan hin argee lookeeshinii wajjin kan wal qabatu kan jedhu isinitti agarsiisa jechuudha. Lookeeshinii wajjin kan wal qabatu gaa bilbila lamaan kan isinitti agarsiisu. Bilbila lamaan akkamitti akkaataa waliif sheerii gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Hanga xumuraatti sirriitti isteeppii kiyya hordofaa.
Okay, hordoftoota biyya wanti isin gochuu qabdan egaa namni tokko bakka isin jirtanii dhufee akka inni isin fuudhu yoo barbaadanii location yookiin iddoo jirtan hiruu fi yoo barbaadan jechuudha nama sanaa fi wanti isin gochuu qabdanii nama erguu fi barbaadan karaa WhatsApp nama erguu fi barbaadan sana ni filattu jechuudha. Ammaan fakkeenyaaf nama kanaafan erguu itti barbaada jechuudha. Kuni WhatsApp kiyya isa kan biraati jechuudha. Isa kanaaf amman fakkeenyumaaf waan ta'eef isinitti agarsiisu waan ta'eef isiniif sheerii godheen isinitti agarsiisa jechuudha. Akkaataa inni itti hojjetu kana gochuuf egaa iddoo jirtan hiruudhaaf jechuudha nama barbaadanii fi ishee kanarra cuqaastu jechuudha. Namni wallaaltan jirtan ishee kana innaas hin cuqaastanii wantoota baay'eetu jira iddoo kanarratti dookumentii, kaameraa, gaalarii, kontaaktis, audio kan jedhu jira jechuudha. Garuu inni isin filattanii amma iddoo keessan yookiin lookeeshinii keessan sheerii gochuu barbaaddu waan ta'eef lookeeshinii kan jettu kana cuqaastu jechuudha. Lookeeshinii kana innaas hin cuqaastanii wanti inni isiniif fidu jechuudha. Wanti inni isiniif fidu bifa kanaatiin lookeeshinii bakka jirtanii kaarantii lafa jirtan jechuudha isinitti agarsiisa jechuudha. Bakka jirtan isinitti agarsiisa. Amma kan kiyya iddoo kanarratti naaf agarsiisaatti jira jechuudha. Inni agartu yoo ta'e mallattoo wayiitii agarsiisaatti jira jechuudha. Kanaaf lookeeshinii keessanii bifa lamaanii akka isin erguu fi dandeessan. Bifi inni tokkoffaanii yoo barbaadan laayivii gashuu fi dandeessu jechuudha. Laayivii jechuun qaxxitaa sirriitti hojii waliin hin caalu jechuudha. Bakka jirtan walitti deemuu ni dandeessu jechuudha. Nama sanaa wajjin dhufaan jira as geera jechuu keessanirra bilbiluu keessanirra namni sun bakka isin geessanii achumarraa ilaalaati deemuu ni danda'a jechuudha daawwattoota. Kanaaf oomaa wanti isin rakkisu hin jiru. Kana gochuu fi share live ka jettu share live location ka jettu ishee kana cuqaastu jechuudha. Achii booda iddoo kanarratti wanta barbaadan jettanii barreessuu ni dandeessu. Wanta barbaadan jettanii ni barreessuu ni dandeessu. Yoo barbaadan dhuftee akkana fuutuu jettanii waan barbaadan barreessuu ni dandeessu. Amma fakkeenyaaf haay jedhee wal faana nan galchaa jechuudha. Isin himatti agarsiisuuf waan ta'eef jechuudha. Amma share naaf godheeti jira jechuudha. Share naaf godheeti jira. WhatsApp koo garana keessa innaan dhufee ilaalu lokeeshiniin suni sheerii naaf ta'eeti jira jechuudha. Amma akkuma argaa jirtanii live haay jedhee naaf galee jira iddoo kanarratti jechuudha. Daawwattoota biyya isinitti argama jedheeti yaada live naa jedheeti jira jechuudha. Kanaaf amma gabaabamatti lafa hin jiru qaxxitaa sirriitti ergeeraaf jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin kan inni isin fayyadu ammas deebitanii gara lokeeshinii kanaatti innaa isin deebitan. Gara lokeeshinii kanaatti innaa deebitanii wanna kan biraatu jira jechuudha. Send your location kan jettu filannoo isa lammaffaa kana jechuudha. Filannoo isa lammaffaa kana meetira isaa wajjin isiniif kaatii achii booda isinii ishee kana cuqaastanii erguuf ni dandeessu jechuudha. Ishee kanarra cuqaastanii. Innaas ishee kana cuqaastanii lokeeshiniin keessanii nama barbaadan sanaa fi sheerii isiniif ta'a jechuudha. Sheerii isiniif ta'a saniin booda nama barbaadan sanaa fi gabaabamatti salphaatti jechuudha. Salphaatti bakka jirtan agarsiisuu namni isin ergitaniif wanti inni gochuu qabu lokeeshinii yennaa isin ergitanii fi al tokko qofaa cuqaasa jechuudha. Saniin booda amma akkuma argaa jirtanii suuraa WhatsApp keessanii wajjin bifa kanaatiin manneen isin keessa jirtanii wajjin amma fakkeenyaaf fooqii gurguddoo jala jirtu yoo ta'e fooqii isin jirtan sanallee wal faana isiniif agarsiisa jechuudha. Bifa kanaatiin kan inni isiniif agarsiisu. Kanaaf waan baay'ee namatti cimu tokko hin qabu jechuudha. By the way akka kanatti yoonni satellite view isiniif fiduudhaaf agarsiisu suuraa amma fakkeenyaaf wanti isin ilaalaa jirtan kuni suuraa manneenii jechuudha. Manneen safaraan keessa jiranii bifa kanaatiin naaf kaa'eetii jira meedolii argaman illee jechuudha. Wantoota barbaadan asii gadi biyya barbaadan daawwachuu dandeessu. By the way kun yoo isiniif hin dhufute optionii addana tuqaa sadan tokko ni jirti. Tuqaa sadan kana cuqaastanii jechuudha. Satellite view kan jettu jirti jechuudha. Satellite view kana al tokkoof ennaa isin cuqaastanii bifa kanaatiin satellite view keessanii on isiniif taati manneen barbaadan asii gadee ilaaluu ni dandeessu jechuudha daawwattoota biyya. Kunooti gaa walitti deebineetii irra jechuudha hordoftoota biyya barumsi irraa isinitti agarsiise kun akka inni isin fayyadu akka inni isin gargaarullee abdii nan qaba jechuudha. Viidiyoo kana immoo baay'ee xixiqqadhee waan hojjedheef hundi keessan osoo laayik hin godhin hin bahinaan isiniin jedha. Waan daawwattanii baay'ee galatooma. Guyyaa borii immoo waan ajaa'ibaa tokkoon isiniif qabadhee dhufa. Ammas nagaan naaf tura isiniin jaalladha isiniin kabaja.